Alamanni nama isaanii mukaacitaan xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaan waatii maatiin daagaardaagaan hundi keessanuu salaamanni keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u Oromiyaa Viijin irraa. Irra deebuudhaan ammaas wal agarreetti jirragaa akkuma jalqaba irratti kaasnee turre qabxiin lammaffaa irratti kaasnee waa'ee ijoollee bara gartee mootummaa jijjiiramaa san magaalaa Dirreedawaa keessatti walitti qabamtee hidhatti guuramtee hidhaan amata 25 hanga amata 1925 jidduutti itti murtooyte jechuudha. Dargaggoota Oromoo yeroo sanitti toora nama 35 oliiti. Kan walitti qabamee mana hidhaatti guuramee amma immoo nama 7 mana hidhaa keessatti argama jechuudha. Akka uummataaf illee ifa ta'u kanaan dura illee dubbannee turre yeroo sanitti gartee wanti ture bara jijjiiramaa sani waan taateef heewwasni karaa hundaan jira. Abdiilleenis achi uummata meeqa miliyoona meeqa buqqaasee kaan gatee akka fedhe walaa ture. Duugaa shanii irratti gaggeessaa ture. Gamanaan ammoo biyya keessa tasgabbiin hin jirtu. Rakkoo hedduu takkaa deemaa ture. Yeroo san keessatti ammoo namni hundinuu gartee biyya akkas taa'ee san utubuudhaaf wareegama taasaa kafalaa ture jechuudha. Wareegamni ati biyya san seef godhuudhaaf kafaltu yeroo hunda gartee nagee buusoo osoo hin tahin qaama biyyattii jeeqaa jiru san dura dhaabbachuunis nagee barbaaduudhaa beeka. Qeerroo yeroo sanitti gartee magaalaa Dirreedawaa keessatti akka magaalaan san rakkoon akka naannoo Somaaliitti uumamtee uummanni miliyoonni magaalaa san keessa jiraatu buqqee dhabaman taaneef gurmooytee hojjechaa turte. Keessattuu bara gartee jijjiiramaa san hoggaa qaamonni yeroo dheeraaf biyya alaa turan gara biyyaa galan san namni hundinuu bakka jirutti jidduma sanatti jechuun eegummaa muummichi ministeeraa aangoo qabateef barka yeroo san walumaa dhiyoo beeka. Yeroo macimuu jaamti muummichi ministeeraa aangoo qabatee hanga bara amanta akkaatti illee jechuudha. Tasgabbiin biyya keessan turre isuma hojjechuudhaaf yeroo iddoo hoggaa miila gaggeeffamaa turte mire akka yeroo tasgabbiin hin jenne yeroo kana keessatti hoggaa qaamni adda addaa biyya alaatii galan gammachuu simannaatiif bakka adda addaatti sagantaa tokkoon qopheeffamaa turte. Uummata qeerroo sagantaa san qopheessaa jirtu irratti dhuftee galtee qaamni biraa haleellaa irratti raawwatee uummata kana ofirraa ittisuun ammoo dirqama waan taateef wal dura dhaabbannaan dhuftee sababa sanii jecha gartee nama 35 garama qeerroo Oromoo irraa walitti qabanii hidhatti guuranii gama Somaaliitiin ammoo nama 47 walitti qabanii hidhatti guuran. Yeroo muraasa booda naannoo baatii 3 hanga baatii 6 hin geenye keessatti gareen Somaaliidhaa hidhamte san waasii gartee yookaan ammoo wabii hanga qarshii 10,000 mana hidhaa isin irraa gadhiifamanii hidhaadhaa bahanii jiran. Achi booda kanneen gartee Oromootis nama 35 san keessaa namni 7 hidhatti hafee kaan ammoo akkasumatti gartee bifa kaan hidhaarraa bahanii dhuman. Amma namoota 7 kanaa jechuudha wanti rakkoo guddoo lafa hidhaa gaadhaan garte taate. Kanaan dura sagantaa dabarte irratti dhimma kana kaaseen ture. Amma wanti irratti dubbachuun barbaachisu dhimma sana irra deebi'uu osoo hin ta'in furmaanni ijoollee kanaaf akkamitti argamu waan jiru. Dhugumatti gartee dubbiin tun amata waggaa irratti murteessan fedhatanii ba'uu qaban immoo furmaanni jira waan jiru wantoota kan akka kaasuuf. Wanti ammallee sagantaa irra deebi'uun barbaachise ijoolleen 7 mana hidhaa san keessa jirtu kaan amata 19 hanga amata 25 tti murtaa'e maatii takka keessaa abbaa fi ilmaan hidhaa san keessatti argaman jechuudha. Atillee qaamaan jechuudha maqaa isaallee dhahuu baattu nama mana hidhaa keessatti wajjin walagattee tokko qunnameetiin jira. Wajjin turteetu jira. Mee waan kanarratti himannaa isaaniitillee ilaaluudhaaf carraa argadheetiin ture. Adeemsi seeraa isaanii maal fakkaata waan jiru ogeessa seeraati wajjin illee ilaaluudhaaf yaallee turre. Moor seera caalaa miizaana siyaasaati kaasan miti. Yeroo murtiin sun kan namtutti jechuudha. Haala jiru tasgabbeessuudha jecha duudduudhaan waan itti deemamee ture. Yeroo sanitti. Ijoolleen tun wareegama sanii kafalte. Haala tasgabbeessuudhaaf jecha namoota hanga takkatti murteessuudhaaf diraamaalee taphatame dila takkaa jira. Ijoolleen sun qaama diraamaa sanii taate. Maqaadhaaf garuu adeemsi isaa adeemsa seeraati waan jaameef jecha seeraatu itti murteessee jaama. Tanaaf wanti dabre falarraa haasa'uu dandeenya amma. Akka gartee seera biyya sanitti amma carraan tokkichi jiru dhiifama. Hawaasni nu dhiifama walii godhee jira. Hawaasichi dhiifama walii godhee dubbiin araaraan dhumtee jirti. Waan ta'uu hin uumamneetu hin qabneetu hawaasa obbolaa jidduutti uumame yeroo sanatti. Hawaasa waliin jiraatu. Keessattuu magaalaa Dirreedawaa keessatti uummata adda bahuu hin qabne uummata obbolaatu wali bu'e. Shira siyaasaatiin. Warri waan san wali buuse qaama siyaasaati waan ta'aniif jecha iddoo luqqaafatanii kutan. Bahan isaan hundi. Ajjeechaadhaanis haa ta'u hidhaadhaanis ijoollee nagaatu saaxilame jechuudha. Nama nagaas saaxilame. Tanaaf ijoollee tana hedduudha jedhamanii amanta 8-9 keessa jiranii. Keessattuu osoo waan balleessin hoggaa hidhamte xiinsammuun kee akka malattis beekamu. Akka malattis miidhamu. Ijoollee dargaggoota boru biyya tanaaf abdii qabdu. Carraan amma tokkichi jiru ijoollee tana dhiifaman akka mana hidhaa san keessaa ba'an godhuudha. Abbootiin gadaa
manguddoo ugaasota Somaaleetii wajjin araara buusuudhaaf hedduu hojjechaa turan. Araara buusuu san keessatti qaamota waan kanaan miidhame san hubannoo keessa galchuutu irra ture jeetiin amana gaafasuma jechuudha. Kan hidhaa jiru akkamiin hidhame? Akkamiin bahuu danda'a? Dhuguma balleessee hidhame moo wanta siyaasaa san keessa kufeeti wareegama siyaasaa san kafalu jira. Akkamitti aadaa qabna? Somaaleenis aadaa qabdi. Aadaa kanaan wal dura ta'anii araara nagayaa san buusanii ijoollee tana akka gara ummataatti deebi'an godhutu gaafasuma qaama araaraa san keessaa tokko ta'u. Amma asirratti wanta kanatti dabalee si haasaa ijoolleen tuni gartee akkuma ati jettee haala siyaasaa yeroo san ture tasgabbeessuudhaa acha hidhaman. Malee beek yeroo sanitti bakkuma hundi turte beek rakkoon. Rakkoon gurguddoon hanqa dirree dhawaatti uumamte dachaa meeqa caaltuutu bakka adda addaatti uumamaa ture. Waan ajaa'iba sitti ta'u qaamni jalqaba rakkoo san uume takka fanabdii illee. Hawayyaan yeroo sanitti hojii walii galee uummata miliyoona meeqa sittaaraa godhase jechuudha. Qaamni san amata meeqa hidhamee bee waggaa ja'a. Waggaa 4 akkas hidhameetti hidhaarraa bahee nagayaan gartee mana isaa jiraachaa jira. Ijoolleen gartee nagayaa warreen gaafa san qumaara siyaasaa namoonni dhuunfaa waliin ijaaramanii taphataniin mana hidhaa keessatti gidirfamaa jirti. Kun ayyee haa ta'u rakkoon qabu. Mootummaan kun erga garaan gootti dhufe waan hedduu takka jijjiire. Gama kanaan mootummaa osoo hin galateeffanne dabaruulee nammaas cubbuu biraati. Maaliif roorroo bara gartee wayyaaneedhaa hanqa gartee ilmaan Oromoo mana isaanii keessa nagayaan jiraachuu dadhabanii gaara keessa gosa qotanii galantaa geessan irraa dhaabisa mootummaan kun gama tokkoon jechuun rakkoowwan biraa malee jiraachuu danda'a beeku. Fooyyeensa guddaatu jira dhiibbaa wayyaanee sanirra. Duba ijoolleen tun sababa siyaasa saniin erga hidhamte wayyaaneen amata muraasa booda erga muummichi ministeera aangoo qabate hokkora guddaa biyyattii keessatti kaastee lubbuu namoota meeqaa fixxe. Sababa saniitiin sababa beelaatiif sababa godaansaatiif sababa rasaasaatiif lola sanii wanti uumameen yoo xiqqaate lubbuu nama miliyoona oliitti dhumee jetteetiti dhaabbanni mirga namummaa addunyaa falmaa jirti. Qaamni waan sana hunda hojjete tokko Geetaachoo Raddaa tokko Dabratsiyoonii taanii dhumtee tamaa jettee hundinuu gad deebitee nagayaan aangoo irra deebitee jirti. Akkasuma akkasii miti. Beek himma rakkoo ijoollee sana uumamtee basittuu gaabbii hoggaa meeqaa jira beek addaan fagoodhaati. Duba qaamni kun hundi nagayaan araarri dhufee araaramni godhamee fi fayyadamee isa dhaabee ka wal dura dhaabu wanti hedduun takka jijjiiramtee ijoollee tanaaf xiyyeeffannoo kannuu dhabuudhaan malee ijoolleen tun hidhamte rakkoon ijoolleen tun uumteef rakkoon fakkeenyaaf wayyaaneen gartee mootummaa Itoophiyaa fonqolchuudhaaf goote wal dhufaati miti. San bira dabre qaamni lamaa yeroo san walitti bu'ee ture qaama Somaaleetii fi qaama Oromooti jedhan uummataa miti beeka kana warra qumaara siyaasa taphachuu barbaadate maqaa lamaan fayyadame malee uummanni durii sogaa hoomee dura wajjinichi jira fuuldura wajjin jiraachuu ta'a. Garee shiraatu yeroo san uummata kana walitti buusee mire erga maqaa kanaan gartee wanta qabamu taate gareen abbaa gadaatis haa taatu gareen ugaasota Somaaleetis haa taatu walitti dhuftee waan kana yeroo hedduu Jawaar Mohammadiis ta'e muummicha ministeeraas ta'e abbootii gadaa namoonni hedduu walitti deddeebi'anii akka uummanni kun lamaan walitti araaramanii obbolummaan isaanii taganamaa san gad dhaabbattuuf qooda guddaa taphatan akkasuma akkasii miti. Yeroo gartee ijoolleen sun bara bulchiinsa Khadiir Jawaar osoo hin ta'in bara bulchiinsa Ibrahim Usmaan keessa itti aanaa bulchaa naannoo Somaalee kan amma jijjiga jiru kana jechuudha. Achi booda yoo xiqqaate hoggansa lama jijjiiree magaalaa sana keessatti Khadiir Jawaar bara aangoosaa keessatti yeroo lama sadii mana hidhaa keessatti ijoollee san bira deddeebi'ee akka abshir jechaa ture odeeffannee ture. Gama abbootii gadaatiin illee waan kana sirriitti quba qaban maatiin isaanii hanga gartee waajjira kantiibaatiif abbootii gadaatii fi bakka hin deemin hin qabdu ijoollee tanaaf furmaata barbaaduudhaaf. Maal naan jaanii Komishinii araaramaatu jira biyyattii keessa. Komishinii araaramaa kun naannoo Dawubitti akka rakkoon akkanaa uumamtee turte. Rakkoon isaanii irra hamtuu naa kaasanii turan. Komishinii araaraa sanitti gartee abbootii gadaatis ta'e kantiibaan magaalaa san bulchu xalayaatti barreessanii yookaan ammoo qaamumaan itti dhaqanii waan akkanaatu yeroo sana uumee ture haalli isaa san hundi furmaata argate amma ijoollee kanaaf malee barbaada yoo jaaniin taate namoota hedduutu akkas gaddiifamaa jira nuti illee gaddiifamuu dandeenya. Sababa xiyyeeffannoo nuti kannamuu dhabuuti jecha waggaa dheeraa kana manidhaa keessatti waggaa 8 finne amma taasisa boodaatis rakkoo amma barri inumaatu mihiratii araara waan jaanitti jira bara manidhaa keessatti namni tokko harka takka sadaffaa hoggaa hidhamee keessiin isaan ilaalamti akka araarri isaa godhamuuf waan adda addaa sababeeffataniiti mootummaan nama hidhame kana hidhaarraa gaddisa akkasuma akkasii ture amata takka waggaa takka sadaffaa osoo hin ta'in sanii ooluu hidhamtee jirti ijoolleen tun. Seelee fakkeenyaaf namni waggaa 19 hidhamu waggaa 8 hidhamtee jechuun ati walakkaa fixee jirtaa jechuudha hidhaate. Seelee saniif ijoollee tanaaf araarri godhamuudhaaf carraan jiru hedduu guddaadha jechuudha. Duba kanarratti abbootii gadaatis ta'ee warri magaalaa san bulchaa jiru qaamannummaan gartee deemee ilaaltu hundinuu osoo ijoollee tanaaf gattaanii gartee ramadeen taate furmaanni fagoo miti dhiyootti waan argamuu danda'udha. Dubbii waan furmaata qabduuf haasnee jechuudha barbaadatu. Ijoolleen teenya magaalaa san bulchuuf jirtan yeroon qaban gabaabaadha. Galaqee jira. Mootummaan amma jiru kun
ji'a fulbaanaa booda ittiin fufu. Kan. Mootummaa Haaraatu filannoodhaan hundaa'aa waan jaamuuf jecha jechuudha. Kan. Kanaaf eenyu akka magaalaa sanitti itti fufu hin beekamu. Kan. Sagantaa fuulduraa keessa qabannee deemna most probably ni jijjiirama waan jirutu deemu jiru waan ta'eef jecha yoo xiqqaate galata kan uummataa oolaati deema. Maatii sanirraa eeba fudhadhaa deema. Ni beektan isin ijoolleen tun irra guddaan isaanii qulqulluu akka ta'an. Bar wanti qaamni biraa dhufee murtii kan wanti ulfaatu akka hin jiru. Namni alaa isaan gaafatu hin jiru. Dura kaabineen dirreedhaa ejjennoon isaan araarama kanarra qaban ilaalchi isaan qaban maal fakkaata? Hangamta akka murannoo qaban. Hangamta akka murannoo qaban. Hangamta akka walquba qaban. Obbolummaan afaaniin jaantuun wajjin bulchuun afaaniin jaantuun hangamta akka jirti. Ta'anii waliin murteessu eega murteessan bootoo dirreedhaan federaala jala jirti waan ta'eef jecha seera isaanii gaamman beeku keessa seenuu hin dandeenyu. Pireezidaantii biyyaati fakkeenyaaf federaala irratti dhiifama kan godhu. Koomishiniin araaraatis haa ta'u pireezidaantii biyyaatis haa ta'u qaama san abbootii gadaa caalaa bulchiinsi dirreedhaadha hariiroo waliin qabaata qaama mootummaa waan ta'aniif jecha. Xalayaan isaanii fudhatama qabdi. Abbootiin gadaa ta'u jara kana dhiibuudha. Ilmaan isaanii waan ta'eef jecha. Yaammatanii abbaan gadaa itti hundaqu biirootti sila akka haqaatti jechuudha. Ilmaan isaanii waan ta'eef jecha yaammatanii kottaa ijoolleen tun obboleeyyan keessanii maalirra geessaniif jirtan. Yeroo hanga qaban kana keessatti irratti hojjetanii ijoollee tan osoo uummataa wajji akka walitti hidhaaman godhan. Yakkamtoota dhugaanni akka hojjetan hedduutu dhiifamaan gallakkifamu jira. Warreen murtii siyaasaatiin daba siyaasaatiin hidhaman kana hidhaa keessa dhiiftanii yoo buutan seenaan illee isin gaafata jechuun barbaannu irraa qaamachi bulchuu jiruun. Akkasii fuullee isaa qabnuuti wajjin wal qabatee dhaabuudhaaf dirqamaa waan jiru fakkaata kabajamtoota daawwattoota keenya yoo rabbi jeegaa dhimma kanarratti qaama dhimmi ilaallatu hordofnee sagantaa itti aanu irratti kan isin biraan geenyu ta'a dhimma kana qofaa miti dhimmoota biraallee dabalatee jechuudha. Qopheessitoonni sagantichaa ani Diinaa Ol Ahmadii Waayila Kiyyaa immoo Muhittiin Abdullaahiiti. Sagantaa tana fakkaattu nan godhe deebinutti nagee rabbii keessanuu jiraadha. Komantii teessan hunda dubbisaa jirra. Hedduu galatooma ulfaadhaadha. Walitti deebina nagee.